Maallaqa soddaan isaa manaa qabu fuudhee fidee soddaan sana keessatti kaasuu ni ba'a. Soddaan isaa amma maal jeesu akka furmaatiin kophaa deemtuu barbaada. Furmaatee kophatti harkachuudhaaf. Wanni furmaateedhaan addan bahiniif kanaan beeka. Wanni amma gartee olola maammeen gartee telefoona tokkoon iyyaama jiru. Maammeen gartee maallaqa anaatti kannee geessi jiru kana akka anu ani nak manggai sungkobu konoga kamati lucu juga mana manggai setting cerah akado aja jadi bahasa gue dinanja ani bahasa gue deh kobat tuh nu beheli sing tahu cerah malah kan yang kita sih kan sen kerja cerah betul mana sih betul makan nami sah oh iya asih betul makan nami iya asal betul itu kan baca gesi yang itu kan jadi itu kan teman teman ya yang boleh lebih berfirau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maamii warri taatan maddi keessanuu salaamanni keenya ka onni irraa buqqee lafa ibdanti sinaa geessuun jechaadha. Callisaniis nama callisiiftuu jaan hohooqeeti nama kaasaa jambeeyta. Suniifuu har'a wanni na fide koomentiilee teessanii waa'ee gartee dhimma zakkoo irratti fi dhimma maallaqaa irratti gartee wanni na fide koomentii teessa yaada keessan dubbadhumaa calliftamaamme ati kun nama akkamii jechaa warra hin turtaniif asumaan waan takka gartee gaa dubbachuu barbaadeeti. Maali yoo ittiin taate maal jee Khadiir Martuudha. Bishaantu dheebotaa ibiddaa dhaammotaa jedhe. Suniifuu bishaantu dheebota bishaan akkamitti dheebote figuu bishaanii ibidda dhaammotaa je ibiddiin dhaammotaa akkana jechuun dubbiin faallaadhaa jechuudha. Hoggaan isiniin jiru ilmi namaa kun waan takka tanii isin jechuu barbaadu jira kanumaa isin dura jechaa ture. Ani fakkaachuudhaaf waa takkaas garteen dubbadhu fakkaachuudhaaf yookaan jaalala gartee Oromoo biratti barbaaduudhaaf hawaasa kiyya bira barbaaduudhaaf yookaan jaalala furmaatee fi jawaadee bira barbaaduudhaaf miti. Ani gartee dhugumatti roorroon fadhu kijibaas hin fadhu. Akka zakkoon jirutti maammee anaatu gottee masruufa itti kannee fi ergee fi maaliif obboleessi kiyya gartee gaa waan kararra jiru maammee masruufa naa itti kannee ergee fi mee dhuguma rabbi yoo ka dubbanu taate zakkoon yoo ka maatii sanii yaadee ka masruufa ergu taate maaliif gartee jawaadee rakkisa. Jawaadee amma hanga dhiyoo tanaa akka itti hojii jiru nuutu beeka haala inni keessa jiru nuutu beeka dhugatti obboleessatee yoo akkasuma nama godhe obboleessa akkanaa dhabuutu irra wayyaa. Maaliif naanji mucaa xiqqoo jalaa fuudhanii isaas dhamaasanii shaayii fi maarree keessa waa godhanii fi dhamaasanii akka inni sammuu gadhiisu godhanii jawaadeen sammuu gadhiisee akka maraataa shaarra garaa ture. Hayyee yoo dhugaa rabbii ka dubbanu taate wanni dheengadde isiniin jee jawaadee zakkoon jawaadee ajjeesuun barbaadu. Jawaadee dhugaa rabbii ka dubbanu taate zakkoon jawaadee ajjeesuu hin barbaadu. Akka gartee inni zakkoon jawaadee ajjeesuu hin barbaadu akka inni carqii facaasee kararra deemu godhuu barbaada. Isiniin jee moo isiniin jenne isiniin jee. Hayyee amma eega mucaa jalaa fuudhan akkam ture jawaadeen maal nyaatee dhugde gaannu waan nyaatee dhuguun beeku. Eessa akka ciise hin beeku guyyaa meeqa akka ta'e hin beeku guyyaa meeqa akka bulees hin beeku bakka itti mucaa dhabee fi akka gartee itti mucaa barbaade qofa beekachi boodeef hin beeku. Kanaatu gartee irra maatii isaatiif hin gargaarsa ergee fi masruufaan ergee fi jira. An ammoo wanni ajaa'ibu namni odoo itti himtu yoo sitti hime rakkisaadha. Maaliif naanji ilmi namaa kun beeke wanni dubbatu akkanuma gabbee gartee qaaquudhaaf miti garuu immoo dhugaa jirtu dubbachuun barbaachisaadha. Maallaqaan an akkana jee dalagee fidee rakkoon gartee maatii sanii na rakkiftee wallaahi imimmaan qabachuu dadhabeetiin na boochiftee ilmoon irra fayyaa dhabdee ilmoon ilmoodhaaf mee magantaa dhugumatti ilmoon teessi yoo kan saate isin yaachiftu akka isiin amma isin gartee aayya daalattanii ilmoo sanii hojii akka isiin ta'u jirtu anaatu arge gubattee jechuudha.
garuu sun hundaa'u maali angaraa dadhabeetiin boochee na boochifte san booda gaa akkasittiin wallaahi ilmi namaa waan danda'e walii godhaa gargaarsa godhe garuu ilmi namaa kun yoo maqaan si balleessi jeexe maqaa si balleessuu hin danda'u maaliif ka maqaa si balleessu ka si bareechu ka jaalala si magarsu rabbi qofa garuu hanga ammaatti zakkoon ani namoonni gartee ana dhugoomsuu diddanii jechoota zakkoon jiru dhugoomsitan namoota gartee fiifuu cubbuu yaa'u ummata kijiba isaanii kana dhugoomsanii dhugaa isinii fakkaattu waan ajaa'ibaati maallaqa gartee yooniif kasaate maa kishii jalaatiin baasinii asii keessaa baasaa fi galatoomii Muhammad maallaqaan si kan geessuudhaaf garuu baga gartee zakkoon natti kan hin jiini akkana jechuun maal jechuudha asii dura isin hin jeetiin jira ilmi namaa kun beekee takka dubbata zakkoo wanni inni barbaadu akka gartee namoonni gartee isaan kana cinaa dhaabbatan akka cinaan dhaabbanne irraa dhoorkuudha akka gartee hawaasni Oromoo isaan jibbu akka hawaasni Oromoo irraa qorrifatu akka hawaasni Oromoo jalaa hafu akka isaan hin gargaarre akka isaan cinaa dhaabbatan barbaada maaliif kophatti isaan hambifachuudha akkasumatti jawaadee furmaatee cabsuudhaaf wanni inni godhuu taa'u namoota isaan jaalatan kan isaan dhiyaatan dura gartee isaan sallaamsheessaan isin hin jedhu namni gu'aa muka tokko guddaa jiisuu deemu dura maddii baqeesseeti hidda jalaa ciree akkasi jiisaan isin hin jedhu isaan kana jiisuudhaaf gartee karoora qaba sagantaa qaba kana godhuudhaafoo namoota isaanii dhiyaatee isaan cinaa dhaabbatu kana laamsheessuudha cabsuudha achi boodoo jawaadee fi furmaatee adda baasuudha eegas booda mataa takka dhawachuu dhiisuudhaaf hin ta'u suniif furmaatee illee wanni hedduu isii gubetaa wallaahi dhugaa rabbiitti namoonni yaadoota gartee furmaateen gartee isaanii dur rakkachuu jirti maaliif gidduun baane obboleeyyan lamaanumaa waliin godhu furmaatee yoo deemtees hin dhiisu dhugaa rabbi dhiisuudhaaf hin ta'u jawaadeedhaas hin dhiisu namicha kana bakka yoo itti godhan malee dhiisuudhaaf hin ta'u hayyeemee akkasii miti wanta kan isin hin jame jarri kun shayxaanaa ummata ibliisa ummata kijibaadhaa ummata kana dhugoomsinaadhaa dhugaa isin hin jenne dhageessu hayyee namni gartee fakkeenyaaf abdi obboleettii qaba obboleettuma tiyya san cinaa taa'een na arrabsee maatii kiyya arrabse ummata kana maal jettanii isin ummata ajaa'ibaati ummanni kun ummata shayxaana ummata ibliisa ummata gartee firan beeyne karahiman beeyne haanaan beeyne haadha abbaan beeyne ummanni kun kanaaf gabaabdumatti beeyta wallaahi garuu caalaan illeen hedduu takka gartee zakkoon sodaachisee jira waan zakkoon jedhu tana dhugoomsu jira maaliif maammi akkamii jechaa jira garuu immoo caalaan isaa na dhugoomsu jawaadee na dhugoomsu furmaatee na dhugoomsitu kanaa miti dhimmi kiyya maali ilmi namaa tokko nama rakkati cina dhaabbata yoo rakkoon obboleessaa si rakkite rakkoo obboleessaa san garaa dadhabeetumaan namoonni hedduun ni beeytanii warri halaala taa'ee gartee nu wajji booyaa jiru guyya furmaateen boo guyya jawaadeen boo jiru ni jirtan hedduu maaliif isinit dhageeyame isin quuqa ani amma namoota gartee gaa magaalaa tana keessa jiru ka isaanii dhiyoo jiru hayyeeme anii kun arra yooniin gartee rooroo tana taa'ee itti ilaale maal si fakkaatti si teessisti ati kafagoo jiru obboleettii tiyya tafagoo jirtu obboleessa kiyya kafagoo jiru anaa bira jiru tana si teessitti hin teessiftu deebisi qabxilee asii dura isinii tuqaa ture takka ni yaadattan of eeggadhaa zakkoon namni deemuuf caalaadhaa miti jawaadee fi furmaatee deema addatti zakkoon namni deemuuf furmaateedhaan isin jedhe inni ni beeyta furmaatee kophaa baafachuudha fadha hoggaaniif jawaadee ilmoo jalaa fuudhee isaas kararratti darbe akka furmaateen kophaa deemtu barbaada furmaatee kophatti harkachuudhaaf wanni furmaateedhaan addan bahiniif kanaan beeka wanni amma gartee olola maammeen gartee telefoona tokkoon iyyaama jiru maammeen gartee maallaqa anaatti kannee geessi jiru kana akkaan an furmaatee fi jawaadee irraa fagaadhu barbaadeeti maqaa na balleessuu barbaadeeti maaliif kana godha wantoota takka qaxxiileen an asii dura isin haasawaa ture hiccitii jaraa jee jawaadeef illee ibsaa ture
mudannoon san kunoo mudatte jechuudha. Kun hundinuu garaa isaan gubu jira. Waan garaa isaan gubu jiru. Abdi guyyaa gartee jawaadeen ka'ee gartee ganda wanniidhaa dhaqe. Faayoo faa bira dhaqe. Ni lole. Sa gurbuma kanaan firraa dadhabaa riskii teenya keessaa maal gootaa jellol. Si galtee? Ammoo jarri zakoonii fi gartee firii jaallafaan ni kabajanii jechuun harka dhoonii fi hojii bareeda jirti janii irra jajjabeessan. Jawaadeedhaan ammoo biddeena keenya keessaa maal gootaa jennu. Abdiis maallaqa na jalaa buute jaa zakoon ammoo maallaqa nan si kanneen furmaateedhaa geessite jaa. Maaliif Maammadee kana akkana barbaadan? Wanni kana hundi godhaniif Maammadeen gartee wantoota isaan silaa gartee godhu yaa waan jalaa himeef haxxii isaanii san daandii isaan karoora isaan baafatan san waan jalaa himeef suniif xiyyeeffannaa guddoon irra godhanii jiran. Xiyyeeffannaa guddoon godhanoo akka gartee hawaasni Oromootis nan dhugoomsinee isaan dhugoomsu Jawaadee furmaateenis akka nan dhugoomsinee godhanii anis kophan na baafachuudhaaf. Ayyee ani tarkaanfiin irra fudhatan. Garuu boru namni akka xiyyaa ka Jawaadee furmaatee cinaa dhaabbatu ni dhabama jechuudha. Hoggaa kana kophatti harkatanii dha'uu barbaadan. Kanaaf jaalatamtootaa fi hordoftoota xiyya. Dhugaa kana beeke rabbii karraraasaa qeyyaan. Ni qallatti malee hin cittu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenya inshaallah Jawaadeellee gartee wayyaawee inshaallah alhamdulillaahi akka isaan godhan sanii miti. Akka gartee obboleessa kiyya niin tiisa mela obboleessa kiyya eeguttiin jiraa jeeti angullaa irraa fuudhee akka inni gartee shaararra rafu godhe yookaan daandiirra galaa ture jala deemee kaameeraa irraa mara mee obboleessi dhugumatti yoo obboleessa isaa ka eegute obboleessa waa itti godhee daandiirra gadhiisee jala deemee irraa mara bashannansiisu jira jechuudha bashannansiisutti kataatti. Kun ammoo yooniif gartee obboleessaa yaaduun akkas taate isintu beeka saniif bishaantu dheebote ibiddaa dhaammotee kanaaf jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya ani hanganumaan isin jechuu dhufe hayyuu namaatiif beekaa namaatiif gameessa namaatiif ni galti wanni nuti jedhu. Kanaaf ammallee booda deebi'u inshaallah dhugaan kakaaliqaati ajiriinis rabbiirraa harkatanii. Galataas rabbiirraa barbaadan jaalalaas rabbiirraa barbaadan milkiis rabbiirraa barbaadan rabbiin gartee anaaf isinillee rabbi haa milkeessu adawwii teenya gartee rabbi dhabama haa godhu haasdaayisii rabbi nurraa haa cabsu garee shiraat maafiyaa tanaas rabbiisii haa cabsu isin ijaa akkasii jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya hanga gaarsa akka sagantaa biraatu walitti deebiitti nagaan nu turaa isin jana wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.